Look, kun daalaarani yookiin doolaara kan jennu jechuudha. Doolaara 1,066. Look, doolaara 1,685. Look, could you imagine? Dhala amma kan 712 qabxii 8 712 qabxii 9 kunis kan biraadha. 388 qabxii 83 kun hundumtuu doolaaraan. Look, doolaara 60 qabxii 7 725 qabxii 24 isaan kun amma isin argaa jirtan kun hundi isaanii daalaaraan jechuudha. TikTok irraa kan hojjetamanidha. Wanti kan biraan hin jiru. Even amanuu hamma namatti ulfaatutti akkaawuntii 2-3tiin namni tokko ji'a tokkotti gara doolaara 2,700 ol 3,000 ol yeroo itti amma ijoolleen garaagaraa hojjechaa jiranidha jechuudha. Kanfaltiin ammaa kun eengadda kan raawwatame torbee gaarsii keessa jechuudha. Noovembarii 14-15 keessa jechuudha. So TikTok irratti kanfaltiin kanaaf kanaa olii hedduutu hojjetamaa jira jechuudha. Kan isin ajaa'ibu iskilii hagas maraa akkuma kanas immoo yeroollee hedduu osoo nama fudhatiin waama salphaatti waan hojjetamuu danda'udha jechuudha. Wanti amma iddoo kanatti hojjetamaa jiru namoonni hedduun miis gochaa jiran. So ammumaa eegallee akkaataa kamiin hojjenna? Akkaataa kamiin eegalama? So bifa kamiitiin immoo nus akkaawuntii bifa kanaatiin hojjetu banachuu dandeenyas jedhuu fi yuutuuboonni garaagaraa afaan Amaariffaatiin, Ingiliffaatiin, Oromiffaan illee I think akkasuma baay'een jiran fakkaatu. So hedduun ni jiru waan ta'eef so akkaawuntii international akkaawuntii irrattidha kun kan hojjetamu. Normaal akkaawuntii kan amma biyya keessa jiru miti. Actually kan amma biyya keessaa followerii 100 even in millions kan qaban hedduun isaanii kan falamaa fi hin jiru. Maaliif viewtiin kan falaa hin jiru jechuudha. YouTube'itti olitti look kanaan amma asirratti argaa jirtan kun YouTube'n amma kanaan kan falu. Kana jechuun doolaara 2,300 namni tokko ni hojjeta jechuun gara qarshii biyya keenya gaafa deebifnu almost gara walakkaa miiliyoonaa jechuudha. 4,500 gara sanaatti kan deemaa jirudha jechuudha. Reetii yeroo ammaa kanaatti yoo jijjiirre. So YouTube'itti olidha kan kan falaa jiru. Maaliin kan falaa? Viewtiin kan fala. Normal content keenya ni hojjenna ni gadhiisna. So hammuma ilaalametti reetii ilaalamee yookiis immoo viewerii amma argate sanaatiin nu kanfalaa jechuudha. So isa kana hojjechuudhaaf akkaawuntiin keenya international akkaawuntii qaba. International akkaawuntii maal ta'eef seenaa kan ittiin ilaalu dandeessu. Yoo afaan Oromiffaatiin immoo nuuf haa hojjetamu jettan jalatti koomentii irratti naaf barreessaa. So gara kontentii akkamiitiin hojjetama? Kontentii akkamii irrattidha qarshiin amma doolaara hamma kana kan ijoolleen dalagaa jiranii isa jedhuudhaaf gabaabadhumatti waan muraasa isin agarsiisuun barbaachisaadha yoo ta'e so salphaadhumatti asii waan biraa wanta hagas maranuu waan jennu qabnu aayidiyaa mataa keenyaa yookiis niichii irratti hojjennu eeriyaa maalirrattidha. Komeedii garaagaraati moo speeshaalii automation asirratti kan yeroo baay'ee recommend ta'u fuula keenyatti nu agarsiisin just afaan Ingiliffaatiin waan ta'eef kan nuyi hojjechuu qabnu so osoo nu agarsiisin AI toolii garaagaraatu jiru amma artificial intelligence toolota garaagaraatu jiru waan ta'eef isaan kana fayyadamneeti kan nuyi hojjennu so inni jalqaba akkuma isin beektan ChatGPT kan jedhu iddoo kanarra kunoo akkuma iddoo kanatti banee jiru yookiis immoo iddoo kana akka argaa jirtan iskiriirra so ChatGPT kana fayyadamuu dandeessu akkamitti fayyadamna kan jedhu so chatgpt.com jettanii yoo search gootan isa kana kan isinii dhufu so asitti yaada qabdan fakkeenyaaf ani akka kanadha waan akkasii jechuun barbaadettanii wanta aayidiyaa keessan erga murteeffattanii booddee iddoo kanatti ni barreessitu jechuudha. Let's say fakkeenyaaf ani scriptii just Bible study irratti hojjechuun barbaade yoo ta'e fakkeenyaaf haa jennu waa'ee hafuuraa tokko irratti so scriptii wayii naa barreessii versii naannoo kanaa fayyadamii yookiis immoo tokko jechuun fakkeenyaaf ani could you prepare the well articulated script for Bible verse study? Just one barbaade jechuun isin callisee namaa isin agarsiisuudha bira for Bible verse study especially on inspiring Christians through abiding in Christ.
So kana naa qopheessee kunoo asirratti barreesseera. Isin garuu waan barbaadan galchuu dandeessu. Kunooti asitti bifa kanaatiin abbaa yediin mijitan just like akka Yesuusitti dhadhu kanatti kennaasaa jiru. So hookii jalqabarra ka jirtu maal ta'uu qabdu zenitti aanee akkam akka ta'uu qabu ofiisaa organize godheera bifa bareedaatiin kunoo akkasii argaartan kana look hunda saaga closing faana bifa kanaatiin no barreesseera. So kanarratti jechuu barbaanna yoo ta'e nuyi so sakana maal goona ishee kana copy ni goona then scroll goona so haga asitti copy godhanii booddee then kanaaf image wan garaa barbaanna yoo ta'e asii Gemini kun kan Google itti free dha agasmara wanta waan jedhu qabu so Gemini kanarra gallee image kana wajjin wal qabatu suurota kana wajjin wal qabatan waan tokko barbaanna yoo ta'e asii create image tool irra gallee create image na so could you create the image for this script jettanii sana booddisa copy gotan sana keessa galchitan so inni ofisa generate ni godha bifa kanaatiin so aga inni generate godhutti immoo sagalee isa ammaa kana baafna kun asii generate gochaa jiranii good kuno fixeera so nummoo asii agasti Google AI Studio irratti dha kan immoo sagalee hojjennu so ishee kana Google AI Studio jettanii yoo search gootan ni argattu so ishee kana irratti kana click ni goona then asii speaker nama tokko faarbaannaan ta'e lesse nama tokko then asii sagalee garaa kan dhiiraa kan dhalaa garaa jira so asii barbaadan suuta jedhamee akka hojjetamu yoo feetan suuta jedhee isin jechuun danda'a comment jalatti naaf barreessaa garuu ammaaf highlight asin agarsiisuudhaaf akkasin garaa sanaatti galtaniidhaaf so finni kun host quest goonirra then isa kana hook jettu kana biraa balleessina then dubbisiin kun isin dubbisan ta'e fraan jenna then sagalee kana script kana gara sagaleetti nu jira jechuudha text kana gara voice itti so waan garaa waan beektan yoo qabaattan isin sana fayyadamuu dandeessu garuu waan baay'inaan hedduminaan kana fayyadama waan ta'eef kana fayyadamuu dandeessu so Gemini ra kuno sorry nu dhufeera so suurri asii nu dhufeera script nasi qophaa'e kun suura kana generate nu godheera then AI Studio kana irratti immoo sagaleen asii generate nu ta'aa jira so isaan kana fudhannee sadaqnaa gara CapCut keenya deemnaa jechuudha CapCut jechuun kunoo kanadha so as deemnee image sana finnee bifa kanaatiin articulate goone asirratti maal gochuu dandeenya video keenya produce gochuu dandeenya jechuudha bifa kanaatiin so salphaadhumatti bifa kanaatiin hojjechuu ni dandeenya jechuudha osoo fuula keenyaan agarsiisin kan yaada sana nu barreessu script kan nuuf qopheessu AI ChatGPT yookiis immoo garaa fayyadamuu dandeessu free dha akkuma kanas kan nuuf dubbisu AI dha bifa kanaatiin kan image garaa generate nuuf godhus akkuma kana AI dha AI Studio sagalee nu dubbisee inni sun immoo Gemini immoo image generate nuuf godhe so isaan kanaaf kan kana fakkaatan CapCut immoo sana merge gochuu waa tokko dha so video edition isaa ta'u AI account sana kan international ta'e bifa kamiin banaa ta'u kanaaf kana fakkaatan information wan kana wajjin wal qabatanii jiran YouTube afaan garaa hojjetamee jira waan ta'eef ilaaluu dandeessu AI afaan Oromootiin nuuf hojjetamu bifa clear ta'eetiin hojjetan immoo sa'aatii hedduu fudhata waan ta'eef ani briefs ni gochuu maafanii kanani guyyaadhaa video kana hojjedhee hamma kana hojjetamuu ni danda'ama erga TikTok irra taa'uun keenya naafne erga calasne jira sa'aatii keenya gubuun keenya naafne so wanta akkasii kana hojjechuutiin maallaqa argachuu ni dandeenya salphaatti yaada jedhu isin share gochuudhaafidha aga deebinii wal agarratti nagaatti